oduu ammaan tana nugee qabnam. Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenyam oduu ammaan tana nugee isin qaqqabsiifnam. Obbo Mixaaxis kan maqaan isaa Baqulee jedhamu yeroo dheertuudhaaf ooyiruu keessa jiraachaa ture arraan tana du'aan addunyaa tanarraa boqoteem. Firoottan isaanii kanneen akka Shuumoodhaa fi Mishingaa Qamadiillee dabalateem gadda itti dhaga'amee ibsataniitu jiru. Itti aansuudhaan warri taaziyaa yookaan gaggeessaa du'a obbo Mixaaxis kanarratti hin argamin obbo Mishingaadhaa fi Shuumoon waraana ajaa'ibaatiin magaalaa keessaa qabamanii akka qabrii garaatti hidhaman nu akeekkachiisaniiti jiran. Haaluma kanaan aadde Miskiintitti furriin guyyaaniif kaleessaadhaa waa dhabdee mana tujjaaraa dheeyte tujjaarri waraana sooftii jedhamu itti ajajee aadde furriin qabamuun ishiinuu gabaafamtee jirti. Itti aansuudhaan ammaasiis aadde Miskiintitti Hinjiree fi tujjaara gidduutti wal dhabdee uumamteen aadde Hinjireen suutumaan gara miila jalaa kanaan kofoodhaan qaama isaanii waan seenteef tujjaarrittichi tokko akkasumatti qabee aadde Miskiintitti Hinjiree tana ajjeesuudhaan waan keef jecham isiinis itti waywaattee nan ajjeesinii lafumatti na darbi jechuudhaan aayilii itti baaftee tujjaarticha harkaa baati jechuun dhaga'ameeti jira. Miidiyaa Oromiyaa Koflaa Niitoorkiitu gabaaseem. Itti aansuudhaan ammaasiis Farahaan Baddeessaadhaa aartistii beekamaa jeneraal Oromoodhaa tokko kan ta'e guyyaanii fi kaleessaa sirba isaa tokkichaan shamarran Oromoodhaa nyaatarraa soogiddaa fi barbaree irraa hir'isuu isaanii akkanii fi irraa hir'isan warri irraa gabaafameeti jira. Oromiyaa Koflaa Niitoorkiitu gabaaseeti jira. Oduun teenya tan guyyaarraan tana Oromiyaa Koflaa Niitoorkii kana fakkaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomam.